moyo hindene naamani ni burjaajolta milkaa'u barbaadda biizinasa irratti guddachuu barbaadda bakka takkatti farquu barbaadda karaa deemnu kana bakka irraa kaan hin beenu bakka itti deemnu hin beenu karaa amma deemuudha deemtu kana already deemi mentora jechuudha waan godhuu qabduu fi waan godhuu hin qabne sitti hima already waan karaa san deemee fi baay'ee Erreeduun nama baay'ee maaliif akka abdii kutatu beekanii waan nama jabaadhu bakka kanatti waan kana sirreessi cimina kan kee jabeessi cimina kan kee itti fufii jedhee nama kararra isa kaa'u waan qabuuf ati waan hin qabne isa nama kan qoleessu namni baree waan qabu nama kan beekumsi qoftiin beekumsa tahee hafa maal qabaachuu qaba muuxannoo sirra qaba. سعد مختار official الشمع توتوتا خيه وكجرت مرة نجا في قدنا في رحمة ربي تنسني فوا إيجا سيرة ملك الرتي يوني في شمتني خان هجة تنتاتي وان بربادم في دودان ليسا سيرة خان مويو هم بيني نامني نبوجاجو تا يرودي تسرع سيرة خونيسي سيرة مالي سيتم ملكاو بربادة بيزنس الرتي guddachuu barbaadda bakka takkatti farquu barbaadda eenyu rool moodeeliin qabdi namni rool moodeelii qabu karaan isaaf lafaadha namni rool moodeelii qabu yookaan namni koochii yookaan meentoora qabu nama karaa isatti agarsiisu nama bu'aa guddinaa bu'aa milkiidhaa bu'aa jijjiiramaa isatti agarsiisu qabu karaa hin badu herreedduun keenya karaa ni deemna karaa deemnu kana bakka irraa kaan hin beenu bakka itti deemnu hin beenu maaliif seetan akka hawaasa biratti waan meentoora hin qabneef yookaan waan koochii hin qabneef waan isin ajaa'ibsa biyyoota gurguddateetti biyyoota faranjiititti namu meentoora qaba jechuun akkuma beektan namni tokko kubbaa miilaatitti yookaan fiigichaa irratti yookaan any kind of sport irratti bakka takka gahuudhaaf koochan malee deemuu kan danda'amne ni beeknaa bara waan isin ajaa'ibsa. Okay, field sportii qofa irratti coach nu barbaachisa. What about field business irratti coach nu barbaachisu? Coach jechuun maal jechuudha? Mentora jechuun maal jechuudha? Mentora jechuun nama waan ati ara godhuudha deemtu kana yookaan waan ati godhuudhaaf hawwitu san already godhe fadura. Karaa ati amma deemuudha deemtu kana already deemi mentora jechuudha. So which means karaa ati deemtu sanii ifaa dhaabee si ibsaa jechuudha. Atin beektuun agartuun tantee hundooytuudha jechuun limitation qabda. Limitation arguu qabda. Why? Because you don't know. San irratti ifaa si ibsee karaa kana deemii karaa kana deemini asiin dabrii Coaching si wajjin by the way field keessa seenii hin taphatu. Kubbaa hin taphatu. Ammoo maal godha? Ala dhaabbatee view guutuu arga jechuun atis akka ati taphachuutti jirtu arka tiimiin kunis akka ati taphachuutti jiru arka saniifuu maali dalagaansaa achiin hin deemini bakka san ijoollee jajjabduutu jira ijoollee humna qabdu qaama qabduutu jira gamanaan deemi he direct you direction siif kaaya waan godhuu qabduu fi waan godhuu hin qabne sitti hima already waan karaa san deemee fi by the way biyyoota gurguddatanitti by the way kafalteeti coach hirkatta mentor hirkatta ammataa kiyyatti kafaleetiin coach na godhan ammallee ni qaba coaching ni qaba mentora ni qaba maaliif waan ani gonfachuu barbaadu san already waan gonfateef cal'iseetiin dhaggeeffada jechuudha waan inni nutti hime san hin deemee godha maaliif karaa gabaabaa deemuudha maaliif namata 50 fi namata 60 fi namata 70 fi namata 80 harka fudhatan milkii maaliif karaa dheeraa deema irra hedduun keenya ma'anaa koochiidhaa yookaan hiikaa koochiitii fi mentoraa waan hin beekneef nu harkaa wallaaqa waan ta'eef hin dhaggeeffan yooni fi nama beekumsaa fi muuxannoo si caalu harkattee fiildii ati jalqabde san irratti ati nama carra qabeessa nama si dura deemee nama si dura karaa san kufee ka'e already inni kufee ka'ee miti kufaatii isaatii fi ka'iinsa isaa san sitti maati karaa si gabaabsu jechuudha siif akka gaariitti yooni fi dhugumaan akka gaariitti kan na dhaggeeffatu taate kuni dhaamsa guddaadha fiildii keessa jirtu sanatti deemiitii nama milkaa'e nama si coach godhuudhaaf hayyamaa ta'e barbaaddatu fiildii irratti guddachuu deemtu sanarratti amma yeroo iddoo dhaggeeffatan hawaasni keenya bara keessattuu artistoonni maal jaan seeta ambari adeeroo Ali Birraatiitu coach na godhee jaan
isaatu na barsiisee jira Rabbi rahmataa godhe. Kana jechuun maal jechuudha? Wannummaan dalagamtu tun jiru addunyaa kanarratti wanni turu kun hundinuu nama koochisi godhuu jira jechuudha. Fiildii feetee irratti hojjetu. Ati akkasitti amanuu jirta moo kophaa tantee carraaquu jirta, kophaa tantee ni deemtaa, taf jettaa, ni hojjettaa, ni yaaltaa, ni kuftaa, ni haataa. Herreeduun namaa baay'ee maaliif akka abdii kutatu beektan waan nama jabaadhu bakka kanatti waan kana sirreessi. Cimina kan kee jabeessi, cimina kan kee itti fufi jedhee nama kararra isa kaa'u waan qabuuf. Warri ollaa keenyaa jecha jedhuu qaban namni gorsaa hin qabne amata tokko bulchaan gorsaa hin qabne amata tokko waliin bulchuu jira. Maaliifi gorsaan qabdu miti saniifuu naaba kan keetii fi diina kan keetiif ati saaxilamaadha. Dalaga irrattis biizinasa irrattis nama si caalaa karaa kana deemee beeku, nama si caalaa beekumsa qabu, nama si caalaa hubannoo qabu fi nama si caalaa muuxannoo qabuutu kootii si ta'uu qaba. Malee daaddaan tantee hiriyaan tantee namni si walqixa namni kutaa kudhan baratu atis kutaa kudhan baratta innis kutaa kudhan barata maal sitti hima kutaa kudha tokko waan taate hin beeku. Wayii dhaqee kutaa kudha tokko san bara waan kutaa kudha tokko san keessa jiru hin beeku waan kutaa kudha lama jiru hin beeku. Which means leeviliin understandingii isaa si walqixa. Koochii jechuu fi meentoora jechuun baay'ee leeviliin understandingii isaa si ol ta'uu qaba. Sirra karaa san deemee muuxannoo qabaatu maaltu nama kana koochii yookaan sadarkaa koochii fi meentoora jaamusan maaltu ulaagaa san akka ati guutu godha. Haduraa beekumsa. Beekumsa si olii qabaachuu qaba namni sun. Yoonni fi kubbaarratti ta'e battala kubbaarratti beekumsa si olii qabaachuu qaba. Yoonni fi mana barnootaa yuunivarsiitii ta'e namni sun yoo ati baachilara barattu taate namni sun minimum maastarsii qabaachuu qaba. Malee baachilara hin barsiisu. Maastarsii hin barsiisu. So si ol beekumsa qabaachuu qaba ulaagaadha sun. Ulaagaa lafa taa'e. Si ol understanding isaa yoo hin ta'e maal jechuun ati waan hin qabne isa namaa kennita buleessu. Namni baree waan qabu namaa kenna bare yoonni fi soogidda na gaafate yoonni fi soogidda qabaadan si kenna malee soogidda qabaadan si kenna. So koochii fi meentorii jechuun konseptiin isaanii waan si kennan qabanidha. Beekumsa si kennan qabanidha dura dursoo. Beekumsa akkaataa itti waan san daleedu akkaataa itti waan san yoo daleede milkooyi akka eessa akka dhaabbachuu qabdu. Kana jechuun mee fakkeenya tokkoof isiniif haa ibsu. Yoonni fi halkan dukkana keessaati karaa hin beene. Makiinaa ofitti jiraate karaa hin beene karaan sun cabaa haa ta'u aspaaltii haa ta'u maal haa ta'u piistaa haa ta'u hin beeytu ati. Karaa saffisaan ni deemta hin deemtu. Saniifuu maal goote nama naannoo sanii saayikilaan ifaa ibsatee deemu yoo arkite nama san gaayidii godhatte nama san koochi godhatte jechuun haga karaa sanii baatutti akka bakka dukkanaa sanii baatutti haga bakka ifaa dheetutti maaliif karaan sun bakka tamitti cabaa ta'e karaan sun akkamitti bakka bishaanii akka ta'e karaan sun akkamitti bakka even gurriyyeen jirtu akka ta'e gurbaasantu beeka nama karaa san si garsiisuudha dhufe because he knows. So ulaagaan meentoraa yookaan ulaagaan koochii kaduraa sirra beekuudha beekumsa sirra qabaatu kaduraati sun. Kalamadaa beekumsi qofti beekumsa tahee hafa maal qabaachuu qaba muuxannoo sirra qabaachuu qaba. Muuxannoon akkamiin dhufti? Muuxannoon waan san godhuudhaan deddeebi'anii waan san godhuun dhufti muuxannoo. So muuxannoo sirra qabaachuudha jechuudha. Namni sun muuxannoo sirra qaba. Fakkeenyaaf namni ati kooch godhachuu deemtu kun tanaan dura namoota adda addaa kooch godhee meentoora godhee milkeessee beeka. Experience jechuudha miti muuxannoo. Muuxannoo ni qaba. Muuxannoon isaa maal fakkaatti? Namoota meeqa akka milkaa'an godhe namoota hedduu yoo oomishe fakkeenyaaf ati haa jennu tiimii guddoo akka oomishuu barbaadda. Tiimii guddoo akka addunyaatti beekamtii qabdu. Tiimii guddoo oomishuudhaaf ati nama tanaan dura si dura tiimii guddoo oomishe qabaachuu qabda jechuudha. Maaliif? Steeppii isarra deemuudhaaf. Nuti akkuma jalqabnetti ifiif ni beekne jechuu jalqabna beektani? No hin beeku. Namni hundinuu nama harka isa qabee sadarkaatti aantutti kenne qaba. Namoo bakka feetanitti. Ani makiinaa nama na barsiisee hin qabu. Nama koochii naa tahee makiinaa akkanitti maarsha kiyyatti jijjiirradhu fireenni maal akka ta'e gaaza eessaa akka naqadhu firiisiyoonni maal akka ta'e spookiyoon tuni reer mirariin maal akka taate biig mirariin maal akka ta'e kana hundaa nama na agarsiisee hin qaba nama barsiisee hin qaba. Nama na dura waan san baratee waan san irratti muuxannoo qabu jechuudha. Malee barsiisan hundinuu
nama makiinaa of hin beekne miti kan makiinaa si barsiisee ati akka ati shofeera jabaa taatu akka ati shofeera gahumsa qabu taatu kasi godhu nama muuxannoo qabu. Qabxiin lammaffaadha maali muuxannoo si caalu qabaachuu qaba namni meentora si godhu sun. Nama itti amantee 100% sammisiivii itti taatee waan ati gootu irratti si kana kararra si kaa'u ta'uu qaba. Qabxiin sadaffaadha garuu inni sun hayyamaa ta'uu qaba. Maaliif? Mentorshipin laafaa miti waan akkanumatti fiinee waan barbaanne qofaaf yookaan waan nama san jaalannu qofaaf yookaan wanni namni sun godhe waan nu gammachiisu qofaaf fiinee bira deemnee mentora xiyyanaa ta'e jennuunis namni sun hayyamaa ta'uu qaba mentora si godhudha. Maaliif wareegama nama kabachiisaa yeroo isaatu si barbaachisa si wajjin yeroo fudhata si kunuunsuudhaaf yeroo fudhata kararra si kaa'uudhaaf yeroo fudhata. So yoonii fi maallaqaan harkatti nama mentora si godhu baay'ee you are lucky. Malleen yeroo namaa san hin bitu beekumsa isaa hin bitu muuxannoo isaa hin bitu irraanfatina. Waan mallaqa qabdanii farraan tana waan miileenara taataniif baay'ee meentorii nama barbaachisu jechuu miti miileenara ta'uu qofa osoo hin ta'in biileenara ta'uudhaaf miileenara irraa biileenara kasi geessu isteeppii itti aantutti kasi oofu muuxannoo fi beekumsa meentora kan kennu. Warreen akka milkaa'an kun hundinuu meentoraan qaban seetani Elon Musk meentoraan qabu Steve Jobs meentoraan qabu yookaan Bill Gates meentoraan qabu no way. Even warreen irraan tana akka amantiitti beekamtii gurguddaa qaban beekumsa gurguddaa qaban kun sheekootii yookaan nama irraa amantii tana naqqalan hin qabani. So osoonii fi seera milkiidhaa jala hin deemne milkaa'uu eeguuni wanni ati irra deddeebitee bakka takkatti staak gooteef wanni ati irra deddeebitee bu'aa fiduu barbaadde san fiduun harkatiniif yookaan hin fidiniif waan biraatiif miti ati waan abaaramaa taateef yookaan waan jibbamaa taateef kaawunsiliingii nama biraa barbaadaa hin jirtu ati mataa kan keetitti hin beeka jettee waan yaadduuf beekumsa biraa dabalatutti hin jirtu. Namni ati dhageessee hayyee jetteeni waan inni sitti hime san 100% fuutee hojiirra oolchitu yoo hin jiran dhaga'uu qofaa miti mentorshipiin by the way. Waan si barsiise san beekumsa si kenne san deebitee hojiitti hiikuu kan kee cheek godhuudha qaba koochuun kan keessoo mentora kan keessoo. So yeroo hedduu poointii san mis goonan akka hawaasatti hin qabnu guddaa beeknu hin qabnu anaa guddoodha jedhu. No namni nama isa gorsuu hin qabne nama isa gorsuu hin qabne bakka karaa dheeraa deemuu hin danda'u jechuun jiruu addunyaa kana keessatti bakka guddoo ga'uu fi sadarkaa guddoo ga'uu dafatti nama si gorsuu qabaatu gorsaa qabaatu gahumsa san fiduudhaaf atis boruu gorsaa ta'uudha osoo uumaa beekumsa hin qabaanne osoonii fi muuxannoo hin qabaanne ati gorsaa ta'uu hin yaadin sadarkaan gorsaadhaa dura barataa taateeti san boodan barnoota barate san hojiirratti hiitee muuxannoo egaa harkatteen boodaan san boodan namoota biraa nama tokko lama sadii egaa karaa ati deemte san akka isaan deeman yoo goote san booda gahumsa argatu. Gahumsi sartifikeeta namaa kennamuuf miti gahumsi waan ati gootee amantee dura barattee gootee san booda gahumsa argatu. Mana barnoota irraa waan eebbifamte qofaaf ati koochii ta'uu hin dandeessu yookaan mentora ta'uu hin dandeessu. Irra hedduun hawaasaa wanni burjaaja'utti jiruuf wanni wal burjaajeessutti jiruuf maaliif akka ta'e ni beektanii? Wanti keenya walumaa qixa jira. Jechuun tokko kabaratu hin jiru tokko kabarsiisus hin jiru waluma qixa haasofnaa waluma qixa guunii fi wal harkinees lallabnee gargar baanaa saniifuu beekaan nu keessatti kabajaa harkataan jiru beekaan sunis waan barate sanii hojiirra oolchaa hin jiru saniifuu wal qixa fiigutti jirraa jechuudha. So akka wal qixa hin fiine namuu ijoolleen xixiqqoon ijoollummaa isirraa jalqabdee rool moodeeliin kiyyee eenyutu koos akkana godhu fedha. Saniifuu namni sun yoonii fi koorsii maallaqaan kennamtu qabaate yookaan koochingii maallaqaan kennamtu qabaate maallaqa hafaliif qopheessi baay'ee bakka tanaa gahuudhaaf sadarkaa guddoo gahuudhaaf wareegama hedduu qaba. Ani gaafan dura lafaa ka'ee gaafan mana barnootaa baradhu barsiisaan qaba. Barsiisaa jechuun waan hin godhuu hin qabne naan lolu jechuun hin fakkeeffatu koochiin fakkeeffatu hin qabu. Ulaagaa koochiti kun sobuu hin qabu. Sifaarsuufis dirqama hin qabu. Maaliif seetan sifaarsuu hin qabu? Maaliif namni kun bari waan ati qabdu waan bareedduu ati qabdu sitti himuu fi miti bara koochii sii ta'uudhaa dhufe. Cinaacha kan kee ati guddisuu qabdu akka ati guddistuuf koochi si godha malee cinaacha ati qabdu already cinaacha kan kee jabaati duraanuu qabdu sitti himuudhaaf miti koochi saniif qaxaratte saniif malee kaffaltaaf saniif koochi barbaaddaati already waan cimina kan kee qabeeytu miti bar cimina kan kee ati hin beekne si keessaa baasa koochi. Dandeettii ati qabdu tas keessa jirtu san ati hin beekne san harkee si keessa akkasiin sun dhalattu akkasiin sun guddattu si gargaara. Hundi keenya taalentii ni qabna taalentii keenya hin beeknu malee ammoo namni taalentii san nu keessatti ija gaariidhaan arguu jiraatu qaba duraan. Halamadaati koochiin suni akkuma isin jedhe
isinii loluu mirga qaba. Maaliif yoon fi wanni isinii loluu fakka isin jijjiiramtaniif malee akka isin duutaniif akka jira. Nuti akka hawaasaatitti nama nu gorsu nama nu gorsu hin feene. Rakkoon nuti qabnu dhibdee nuti qabnu saniif koochii hin feene, saniif koochii hin barbaanne, nuuf hin galtu. Maaliif anaaf beekare hundi keenya wal qixa beenan isin jedha. Koochiin si loluudha mirga qaba. Koochiin si adabuudha mirga qaba. Maaliif si hayyamee dhaqee fi mire koochi na godhi jettee dheeyite taanan baawundarii hin qabdu. Namni sun nama niwutiraala si guddisuudhaaf hawwii qabu. Ati hogguunii fi dura filattu gaasuunis filmaata irratti ulaagaatti guutuu qabdutu jedha. Amma inji mishaasumatti naasawutti jedha. Akkuma walii galatti namni ati koochii godhatu sun nama si jaalatu nama tajaajila si kennuudhaaf hawwii qabuu fi keessaa si jaalatu nama si guddisuu fi si kunuunsuudhaaf hawwii qabu ta'uu qaba. Malee nama abdii si murachiisuu fi nama si loluu fi nama akkasii jechuu kiyyaa miti. Garuu assaayimentii akkasitti kennee yookaan hojii manaa akkasitti kennee hojii manaa sana dalaguu dhabuu kan keessatti yoo sitti dubbate aaruu hin qabu. Maaliif akka ati guddattuu fi jaayintiin si keessa jiru akka dhalatuu fi isa bira deemte malee akka inni hamileessa cabsuu fi waan hin ta'iniif. Saniifuu maaliif hin faarsine ati faaruu yoo barbaadde addunyaan guutuun sitti mutti jirti bakka ati irratti jabaati. Maaliif koochii kan kee irraa faaruu barbaadde? Koochiin kan kee si faarsuudhaaf si faarsuu fi midhata kan koochii barbaadde. Maallaqa kafalteef baay'ee akka si faarsuu fi akka cimina kan kee daran cimsattee istiraateejii kan keetii fi galma kan keetii fi karoora kan keetii fi mul'ata kan keessan galmaan geessuuf. Saniifuu obboleettii fi obboleessa kiyyaa haga ammaa itti yaaddanii hin beekani ayinoo waan haaraa ta'uu ni mala. Konseptiin tun isin bira already ni jirtis ta'uu ni mala. Ammoo nama kabajjan, nama jaalattan, nama beekumsaa fi gahoomsaa muuxannoo ni qaba jettanii amantan. Bira dhaqaatiti maallaqaan kafaltanii koochii barbaadadha. Naamana jaayintiin isin keessa jiru. Jaayintiin si keessa jiru kan hin dhalatin. Jaayinii si keessa jiru kan hin dhalatin. Akka dhalatuuf gargaarsa si barbaachisa. Gargaarsi sun koochiidha. Gargaarsi sun meentara. Milkaa'uu barbaaddaa jiruu tante keessatti meentorshiipitti haa amannu. Koochitti haa amannu. Meentorshippiitu asiin nagee. Fuula durallee meentorshippii kiyya akkasuma abadan karaa hundaanuu meentora adda addaatiin qaba. Meentora amantaa irratti koochi na godhuun qaba. Meentora daldala irratti koochi na godhuun qaba. Meentora immoo bultii irratti na gorsuun qaba. Gorsaa jechuudha miti meentora jechuun gorsaaleen kun of course gorsaan hundinuu waan hundaa'u bakka takkatti ni beeka jechuun namuu dipaartimentii isaatiif fiilmii isaa qaba. Saniifuu gargar baasnee koochii barbaaddachuun yookaan koochii meentora barbaaddachuun dirqama keeti yeroo tantee fooyyessuu fi egaa sagantaa kanaaf haaraa yoo taatan chaanala kana subscribe godhuun irraanfatina akkasumatti waan irraa hubattanis yoo jiraate wanni nuuf qooduu barbaadan community teenyaaf qooduu barbaadan yoo jiraate commentii jala nu kaayaa jiraadhaa horaa bulaa deebi'a.